Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa qinamiyyee mana madaamii isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa kaleessaa Abiraamii dhufeetoo jira. Innis immoo Ermeellaan jireenya koo gidduutti rakkoo guddaa uumtee kanaafiyyuu akka ishiin jireenya koo gidduu dhaabatee roottaa kana jiraadhuun barbaada. Rafeen bulee yaadaan bulee hojjetu dubbatee jechuudha. Egaa yeroo darbe argitaniittu roottaan kennaa suuraa mucaallee harkaa fuudhuu diddee akkan si jibbu kan na taasisee haala tamma keessa jirtudha jetteeni. Innis kanaaf murteeffatee dhufee jira jechuudha. Nutis kan barbaannu isa kana ture. Haa ta'u malee garuu taadhaanii erga ishiin dhuftee ani si faana jiraachuu barbaada. Ermeellaan jireenya koo keessaa baaseenaan akkamittaan akkas jechuu dandeessee yeroo amma kanaa turte eenyutu si gorsee maalidha jennaanii baqqaanii ofii kootiif murteeffadhe namni na gorsee hin jiru jedhe jechuudha. Kana gidduutti Ermeellaan gaafa dhuftu Ermeellaa takkatti jireenya koo keessaa baatu kan ani barbaadu kan ani fedhu jennaanii dhugaa jettamoo itti yaaddettamoo maal jechaa jirta jennaanii eeheeyyuu jedheen jechuudha. Ishiin immoo akkamittiin wanti inni rakkoo uume maaltu jira jireenya kee gidduutti hangana gufuu ta'eeraayi akkasin addaa baatanii barbaadee beekaayii akkasin tokko taatan akkasumas illee gammachuu keetiidhaan halaa kan nan barbaadu yeroo hundumayyuu akkatti gammaddudha jetteen jechuudha. Akkamittiidhaan jechuun inni kanatti barbaaddu si faana ta'ee akka gammachuun jiraatudha malee roottaa faana ta'ee akka inni gammachuun jiraatu ummatumayyuu barbaaddees yaaddes hin beektu jechuudha. Innaa baqqaa nyaara ishee kana walitti buttee maal jette jechuudha. Innaa roottaan immoo achitti wanti ishiin agarsiisaa turte addadha jechuudha. Namatti tolte dhugaa dubbachuudhaaf obsa qabaattee qalbiidhaan yaadaan cal jettee dhaggeeffachaati kan ishiin turte jechuudha. Eeyyuu baqqaadhe Abiraam mucaa kofaan ishiifaan jiraachuudha kan inni fedhu ishiidhaan nan jaaladha jedhee jechuudha. Baqqaayii ati anaa fi dubartii gaariidha. Inni yeroon akkana siin jedhu si miidhuu danda'a ishii fuulduratti. Haa ta'uyyuu malee immoo dirqamadha. Ishiin dhaga'uu qabdi wanta ta'eefidha jedheeni. Egaa kan inni hanga kana deemuu fi roottaan humti akka hubattuudhaaf jechuudha. Dhugumadhaanii ishii faana gargar baheera jedhee akka roottaan bartuudhaaf jechuudha. Inni kun illee sirriidhuma maaliifi adeemsisaa akka yeroo darbe yeroo warqii sana hubachiisuudhaaf deetti ishii kanaan immas immoo hubachiisuudhaaf jechuudha. Maaliif hanga kana asitti na waamuu barbaachise kanaaf na waamtee jetteen jechuudha. Eeyyuu kanaafanii si waamee wanti kana caalu hin jiru jedhe ka yeroottaa dhadhaa sannaa ulmaa ciiftee sanarraa dhadhaa kaleessa Abiraamii Ermeellaa fuulduratti si dibeetu caala eenanii abdii fi amantii guddaa qaba jechuudha. Garuu asitti anaan akka kootti immoo wanti na shakkisiise tokko mucaa sana mucaa Amaan jedhamu sana Ermeellaa fa'ii bira jira. Achi taa'ee barumsa akka jalqabee jiru maqidiin haasawaa jirti. Ammas dubbiin hin jiru kan jedhudha. Booda jedhi waan jettu dubbadhuuti deemeedhaan jechuudha. Ishinis immoo yeroo kanatti ani baay'een si jaaladha. Baay'een si kabajaa jecha amma kana kan hin baadhe siif jedheenanii jettee hin jechuudha. Roottaa faanas immoo hanga kanatti kan walitti buunee fi kanumaafidha jetteeni. Inni immoo akeekkachiisatti laatee karaa kamiiniyyuu roottaatti akka hin dubbanne miseejis barreessitee fi karuma kamiiniyyuu jedhee yeroo kana roottaan jette jechuudha. Haa ta'u malee egaa ishee nama jaalataniidhaanii ifatamuu yookiin immoo dhiibamuun gaarii miti. Erga ta'ee abbaa barbaadde faana iddoo barbaaddes jiraadhu
garuu ani gammachuudhuma keen barbaada ittiin jechuudhaan achitti ergaa Ruutaadhaaf dabarsaa jirti jechuudhaan booda akka gara isheetti deebi'u wayii fakkeessiteetu laphee ishirra waa kaa'aa jirti jechuudhaan Ruutaa wilxii ta'uu qabda. Zimmuma jettanii tolettee isa biraa baatee gara mana keetiitti sin deebi'ini. Wanti sirrachuu qabu jira. Waadaa galchisiifadhu. Jaarsa fuulduratti abbaasaa, haadhasaa, haadha kee bakka namoota fuulduratti jechuudha akka wanta akkanaa itti hin deebine. Amma Ruutaan boruyyuu dubartiin biraayyuu dhufteen akkasuma ta'a jettee keessa isheetti sodaa ani qabaatti. Sana booda bakka ishiin hammadhuuti nan deemettee dhungattee naammadhu ofitti na qabiyetteen jechuudha. Ruutaan achitti calleette dhaggeeffatti calleette ilaalte jechuudha. Garuu kan addaan kutee ishiidha malee ishiin gana odeessuu barbaaddiyyuu jechuudha. Ga'uuree ani isin biraa deemuu naasoftu jechaanii turte jechuudha. Abrahaam achitti bakka dhiisi bakka deemetteeni ishiittis chaawetteeni ishiis cabbattee አይዞሽ jetteen jajjabaadhu jetteen jechuudha. Ruutaani kana barbaadaa miti nas garagalee Ruutaadhaani an kanan barbaadu eddan waan hundumayyuu deemee abdii kutadhee iddoo si'iif dhabee jennaani waan hundumayyuu irraanfadhu bira darbiitii waliidhaan jiraannaa jedhen jechuudha. Abrahaam amala isaa keessaa jechuudha wanta darbe tokko waan gochaa ture akka dubbatamu akka irra deebi'amu tumayyuu hin barbaadu fedhii isaa miti jechuudha. Namni tokko immoo isa kalee isaarraa ka'eetu isa boru isaarraa yaada jechuudha. Maaliif akkasitti malee deebii argachuun hin danda'amu. Sana cufamee maali waan inni hojjetee dhufeeyyuu maaltu beekama jechuudha. Hanga kanaattis immoo jechuudha argitan wantoota gadi jedhee maal ta'ee akkas ta'uun kodhee gombifamee jechuudha. Osoo waliin intala kana dabarsuu baateera ta'ee shirri guddatoo jechuu baateera ta'ee saalfii tokkoon qabu ture. Jireenya koo gidduutti rakkoo qabda baay'ee. Ishiinis immoo akkatti dhanqashqash jechuun qabdu turte. Maaliif nama haadha manaa qabuu faana akka barbaadde taate jechuudha. Baasawii yeroo baay'ee dubartoonni kan isaanii dhala baatanii karaa irratti rakkataniif kanaaf jechuudha. Inni mana jireenya gaarii haadha manaa gaarii qaba. Alamoo yeroo isaa dabarsuudhaaf kanatti taphata. Diqaala isaanii baata isaanii karaa irratti yeroo kufan akkasittidha jechuudha. Kan isaan dhalanii dhala rakkisan jechuudha simmeetaawii isaaniitiif jechuudha. Maalumaafiyyuu egaa ishiin akkasittiin jechuudha. Isa kanaaf immoo Abrahaam immoo jechuudha abdii kutattee immoo boru immoo jechuudha intala ishee sana immoo gottottee fiduu hin qabdu. Bakka namaan qalbeeffattee haadhaaf abbaa bira teessee wanta jiru hundumayyuu haasoftanii xuraawaa sanaa isa gooti hunduma xaraddee mana keessaa baastee sanaa booddeedha kanatti ofitti deebistee Ruutaa faana jiraachuu dandeessu siin jenna. Isa kanadha Ruutaan fedhii isheetii gaa'ela isheetti deebi'uudhaaf simuma jettee yeroo tokkoon immoo Ruutaanii ashannafamuu hin barbaaddu. Isa kanadha kiisamuu qabdii jaarsummaadhaan teessanii haasoftanii qalbiidhaan malee waliin jiraanna kootu bakka dubartii amma kana rakkatte ulfa baatte oliif gadi bakki si waamtan lafa si waamtan hundumatti jechaa turte ta'uu hin qabu. Qalbiidhaan yaadaan siniin jechuu jaalanna garuu baay'ee gammannee jirra. Yoo dhugaa ta'eefoo siniin jedha gizee 3 gizee meeqa of biraa baastee ofitti deebistaa akkas taanaan ulfaataadha kaayichaa yoo turte Ruutaan iyyuu jechuudha. Ishinis gizee meeqa baay'een gizee meeqa deebi'ee jettee jechuudha. Yookiin ala kan edaayyuu gaggabdee hospitaaliyyuu seentee ta'uu danda'a. Viidiyooyyuu har'a nu gallakkisuu danda'a. Maal beenna baay'een gammadina ani baay'een gammanne baasawee gaafa inni buraa faana irratti biraankii hojjetanii biraankiidha kootu deebi'e jedhaniin sanaanii dhugaa si'eefi sakaleessa kanaafiyyu ani baay'ee masayyuu namanne siniin jedha simaatinaa ta'ana jabeessaa siniin jedha ishii daalatti mana madaamii kana jajjabeessa hunda